به قول سنگر ما میدان هست، خیابون ها هست، در کنار مجاهدان. تنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر. Israel pounded Beirut on Friday in an expanding conflict with Iran-backed Hezbollah that has sent tens of thousands of Lebanese. Allahu Akbar. Iraan akkuma jette goote dooniiwwan sadii ulaa Hormuz kan isheen cufte keessaa darbuuf turan haleelamuun dhaga'ame. Mariin waliigaltee dhukaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan dukkanaa'eera. Ameerikaan Iraan dagachiiftee rukutuufis jedhama jira. Iraan ammayyuu marii Ameerikaa wajjin jedhamaa jiru irratti hirmaachuuf dhiisuu koo hin murteessine jechuun garaa duubaa akka deemaa jirtu beeksifteetti. Kana biratti ammoo bidiruuwwan guyyaa har'aa qofaa ulaa Hormuz keessa darbuuf turan to'achuun gara daangaa isheetti galchite jirti. Iraan oduu amma ba'aa jiruun ammoo Iraan roobii har'aa nama caasaati ka Israa'el Mosaadiif basaasa jettu tokko fannisuun dhaga'ame. Miidiyaan Iraan namni kun caasaa murteessaa mootummaa Passive Defense Committee yookaan basaasa haleellaa dursee xiinxaluu keessaa akka hojjetuu fi Mosaad faana qunnamtii akka qabu gabaasee jira. Kibxata Iraan nama kan biraa mormii amajjii keessaa mootummaa Iraan irratti ka'ee waliin hidhata qabaachuu fi Mosaad faana qunnamtii qaba jettuu fanniftee turte. Iraan eeguma waraanni eegalee namoota kaan Israa'eliif basaasu jettuun hedduu fanniftee jirti. Kaan ammoo garee mormituu biyyattii wajjin hidhata qabu jechuudhaan mormii amajjii darbee kakaasuun fanniftee jirti. Kibxata ammoo abbaan alangaa biyyattii himata Doonaald Tiraamp Iraan dubartoota 8 fannisuudhaaf jiran gallakkisuu qabdi jedhuuf fudhatama dorkeera. Miidiyaan abbaa alangaatiin hoogganamuun Miizaan Niwus Eejensii Pireezidantii Ameerikaa oduu sobaa miidiyaa jibbinsaa tamsa'uu dogoggorsiifameeti malee dubartoonni 8 dur gadi lakkifaman jedhee jira. Kun ammoo murtoo du'aaf isaan saaxiluu hin qabanis jedhee jira. Kun kanaan yeroo jirutti miidiyaaleen Iraan akka gabaasanitti waraanni Iraan IRGC'n dooniiwwan to'ate lama nan qoradha jechuun gara daangaa qaama bishaanii Iraanitti dabarseera. Ibsi waraanni Iraan IRGC'n baasee akka agarsiisutti dooniiwwan lameen MSC Francisca fi Epaminondas kan jedhaman yommuu ta'u gara daangaa Iraanitti dabarfamuun ragaaleen isaanii fi fe'umsi isaanii ni sakatta'ama jedhee jira. Dooniiwwan kunneen eeyyama malee socho'aa turanis jedhee jira. Itti dabaluun irra deebiin ajaja koo cabsaniiru kan jedhee IRGC'n ulaa Hormuz keessaa icciitiin ba'uuf turanis jedhee jira. Humni galaanarraa IRGC sochii ulaa Hormuz keessaa hordofaan jira jedhee kanneen seera cabsan irratti tarkaanfii nan fudhadhaas jedhee jira. Eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan yookaan IRGC'n ulaa Hormuz keessatti dooniiwwan konteeneraa fe'an irratti dhukaasa banuu wiirtuuwwan daldalaa geejjiba galaanaa UK beeksiseera. Bidiruuwwan waraanaa Iraan akeekkachiisa tokko osoo hin kennin dura doonii konteeneraa fe'ate irratti haleellaa raawwachuun miidhaa cimaa geessisuun ibsamee jira. Humna galaanaa Biriteen kan hoogganamu UK MTO kan jedhamu haleellaan kun kan irratti raawwatame bakka kaaba bahaa Omaanitti argamutti ta'uun ibsamee jira. Eegdonni warraaqsa Iraan kun bidiruuwwan meeshaa qiyyaafatee gara doonichaatti dhiyaachuun akeekkachiisa raadiyoo tokko malee yookaan nagaa osoo hin gaafatin dhukaasa bane jechuun miidhaa guddaa riqichaa yookaan bakka doonichaa ittiin to'atan irratti miidhaa geessisanis jedhee jira. Dooniin eegdota warraaqsa Islaamaa Iraaniin haleellaan irratti raawwatame kun kan kaamp Maanik Giriik ta'uun BBC'n mirkaneeffachuu danda'ee jira. Kun kanaan yeroo jirutti abdiin marii Paakistaanitti geggeeffamuuf ture dukkanaa jira. US fi Iraan Paakistaanitti wal arganii mari'atu jedhamee osoo eegamu Islaamabaadis keessummeessitoota dhufaa jiraniif jettee qophii cimaa taasisaa jirtu lamaan isaaniitu hin argamin hafaniiru. Iraan Ameerikaa waliin mari'achuuf murtee irra hin geenye jetteetti. Jilli ittaanaa pireezidantii Ameerikaa JD Vaansiin durfamu gara Paakistaan imaluuf osoo jedhamu imalichi haqamuu White House beeksisee jira.
Tiraamp waliigalteen nukaasa dhaabuu akka dheeratu godheera. Garuu immoo abdiin biyyoonni lamaan walitti dhufanii mari'achuuf qaban waan dukkanaa deeme fakkaatas jedhameera. Jalqaba Tiraamp gaafa haleellaa banuu Teeheraanitti mootummaan jijjiirameera jedhee itti dhaadataa ture. Akka inni jedhe ta'uu baatus mootummaan Iraan daddaaqamee waliinuu mari'atee waliigaltee irra gahuu hin dandeenye. Iraan geggeessitoota hedduu jala ajjeefamanis hojii dippiloomaasii Ameerikaatti qormaata gootee jirti. Iraan Ameerikaa waliin mariif taa'uuf qophii hin qabu jechuun inumaayyuu Ameerikaan waraana biraaf qophaa'aa akka jirtu himattee jirti. Gorsaa afyaa'ii paarlaamaa Iraan Mohammad Baagerii akka jedhanitti Tiraamp yeroo bitatee haleellaa tasaa Iraan irratti geggeessuuf qophaa'aa jira jedhaniiru. Paakistaan garuu qophii marii taasiftee ammayyuu akka adda hin kuutin ibsamaa jira. Biyyoonni lamaan tarii mariif dhufuu malu jechuun eegumsi magaalaa Islaamabaad akkuma itti fufeettis jira. Garuu immoo torban kana wal ga'anii mari'atu abdiin jedhu dhumataa waan dhufe fakkaata. Kun kanaan yeroo jirutti Doonaald Tiraamp waliigalteen nukaasa dhaabuu akka dheeratu gochuunsaa Iraaniif homaa hiikan qabu jechuun haleellaa biraatiif qophaa'aa jira jechuun qondaalli waraanaa Iraan ibsanii jiru. Taateen baha giddu galeessaa keessatti adeemaa jiru sadarkaa yaaddessaa fi ulfaataa irra ga'ee jira. Bal'inaan isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu. Ala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaada keessatti nu qoodaa kallattiin gara odeessa keenyaa meetti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Doonaald Tiraamp waliigalteen nukaasa dhaabuu akka dheeratu ajajuu isaatiin booda Iraaniif homaa hiikan qabu jechuun haleellaa biraaf qophaa'aa jira jechuun qondaalli Iraan himan. Maqaa waliigaltee nukaasa dhaabuu dheeressuun haleellaa tasaa Iraan irratti banuuf yeroo dabalataa bitachaa akka jiru simaniiru. Gorsaa olaanaa afyaa'ii paarlaamaa Iraan Mohammad Baagerii kan ta'an Mahdi Mohammad Tiraamp haleellaa tasaa Iraan irratti banuuf yeroo bitataa jira, yeroo nukaasa dhaabuu dheeressuun homaa gatii hin qabu jechuudhaan dubbataniiru. Tiraamp buufataalee doonii Iraan ugguree akka itti fufu gochuunsaa haleellaa boombii gaggeessuun garaagarummaa hin qabu kan jedhan Mahdi Mohammad Iraan tarkaanfii waraanaa cimaa akka fudhattu akeekkachiisaniiru. Yeroon itti Iraan tarkaanfii waraanaa cimaa fudhattu dhufee jira jechuudhaanis fuula X isaan irratti barreessaniiru. Humni galaanaa Ameerikaa uggura buufataalee doonii Iraan irra kaa'ee akkuma itti fufeetti jira. Kun kanaan yeroo jirutti Iraan marii marsaa ittaanu Ameerikaa waliin taa'uuf ammayyuu hin murteessine jette. Doonaald Tiraamp osoo waliigalteen nukaasa dhaabuu hin dheeressin durayyuu marii silaa Paakistaanitti geggeeffama jedhame irratti hirmaachuuf akka hin murteessine ibsitee turte. Ministeera dhimma alaa Abbaas Aragaachii dabalatee qondaalonni Iraan hedduun dhimma kanarratti afaanuma tokko dubbachaa turan. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baaghaayii BBC waliin turtii taasisaniin Iraan Ameerikaa waliin Paakistaanitti mari'achuuf wanti murtaa'e akka hin jirre irra deebiin mirkaneessaniiru. Iraan marii marsaa jalqabaa irratti gara Islaamabaad kan deemte miira gaarii fi fedhii guddaan ta'us qaamni biraa Ameerikaa marii fedhii osoo hin qabaatiin dhiyaate jechuun Ameerikaan marii fedhii gaarii akka hin qabaanne himaniiru. Tiraamp guyya guyyaan wanti barreessuu, ijjannoo jijjiiruu, sodaachisuu waan hundumaa haleeleen balleessa jechuunsaa Iraan marii marsaa itti aanu taa'uuf Ameerikaa irraa amantaa akka dhabdu taasisuus himaniiru. White House ibsa baaseen jiila marii Ameerikaa qabachuun gara Paakistaan imaluuf kan turan JD Vance imalli isaanii haqamuu beeksisee jira. Ameerikaan humna galaanaa ishee fayyadamuun ulaa Hormuz Iraanitti cufuun ishee dinagdee miidhuun harka kennachuun biyyoota biraa ishee waliin daldaalanis akka irraa bitanii gurgurree gochuun sirna daldalaa jeequuf akka kaayeffatee ibsamee jira. Malli Ameerikaan fayyadamte kun haaraa osoo hin taane mala waraana durii irraa jalqabee hojiirra oolaa ture yoo ta'u qaama biraa harka kennachiisuu fi dinagdee laamsheessuuf kan hojiirra oolaa turedha.
Boba'aan qabeenya uumamaa addunyaa irratti barbaachisoo ta'an keessaa tokko yoo ta'u, addunyaa irratti biyyoonni uumamaan kuufama boba'aa guddaa qabaatanis biyyoota birootu jikitaa isaan irraa bituun oomishee gabaa addunyaaf dhiyeessa. Fakkeenyaaf Venezuelaan kuufama boba'aa addunyaa irratti mirkanaa'ee guddaa kan qabdu yoo ta'u, gara barmeelaa biiliyoona 303tti tilmaamama. Garuu dhiibbaa siyaasaa irra jiruun gabaatti dhiyeeffachuu hin dandeenye. Venezuelaan kuufama boba'aa addunyaa mirkanaa'e keessaa gara parsantii 18 ta'uu qabdi. Ta'us garuu dhiyeessiin boba'aa addunyaa ishee dhibbentaa tokkoon gadiidha. Biyyoonni afur qofti Venezuelaa, Saawud Arabiyaa, Iraanii fi Kaanaadaan kuufama addunyaa mirkanaa'e keessaa walakkaan ol qabu. Ameerikaan kuufama boba'aa sadarkaa salgaffaa irratti kan argamtu kan qabdu taatus qabeenya qabduu fi teekinooloojii isheetiin itti fayyadamtee akka addunyaatti biyya oomisha boba'aa addunyaaf dhiyeessan sadarkaa tokkoffaa qabachuu dandeesseetti. Biyyoonni akka Raashiyaa fi Chaayinaas ishee hordofaa jiru. Gabaasa kana keessatti biyyoonni kuusaa boba'aa qabaachuun isaanii mirkanaa'e sadarkaa tokkoffaa hanga ja'affaa jiran eenyu fa'i kan jedhu wal wajjin haa ilaallu. Sadarkaa tokkoffaa irratti Venezuelaa arganna. Venezuelaan kan bulchaa ishee yookaan pireezidantii ishee Ameerikaan galgala tokko turtii sa'aatii 3 keessatti dhattee manaa buttee hanga ammaatti Niiwuyoorkitti hiitee jirtudha. Venezuelaan barmeelaa biiliyoona 303 lafa keessaa qabdi kuufama boba'aa. Venezuelaan oomisha boba'aa addunyaa keessaa parsantii 1 gadi kan oomishtu yoo ta'u, kuufama boba'aa addunyaa keessatti mirkanaa'e keessaa sadarkaa jalqabaa irratti argamti. Kuufamni boba'aa kan mirkanaa'e isheen qabduun addunyaa kamiyyuu caalaa guddaa ta'e qabdi. Boba'aa addunyaa keessaas gara dhibbentaa 18 qabdi. Boba'aan kun harki caalaan isaa boba'aa ulfaataa dabalataa kan Orinookoo Beelt jedhamu keessatti waan argamuuf akka salphaatti qulqulleessuuf rakkisaa fi baasii guddaan kan gaafatamudha. Jikitaan boba'aa ulfaataa yeroo baay'ee gatii gadi aanaan gurgurama. Sababni isaas salfarii baay'ee waan of keessaa qabuu fi adeemsa walxaxaa waan barbaaduufidha. Venezuelaa keessatti oomishni boba'aa haalaan gadi bu'eera. Oomishni gara parsantaa 60tti gadi bu'eera jechuudha. Bara 2014tti guyyaatti barmeela miiliyoona 2.5 ture kan oomishamu bara 2025tti barmeela miiliyoona 1 gaditti gadi bu'eera. Boba'aa Venezuelaan ergitu keessaa gara parsantii 80 liqii deebisuuf gara Chaayinaatti ergamaa oola. Sababa kanaan maallaqni biyyattii hanga kuufama boba'aa ishee agarsiisu waliin baay'ee xiqqaadha. Dinagdeen Venezuelaa gatii boba'aa irratti baay'ee hirkata. Haa ta'u malee tasgabbii dhabuun siyaasaa malaammaltummaan qoqqobbii idil addunyaa Ameerikaan irra keessee dandeettii oomisha ishee laamshessee alergeen ishee akka daangeffamu godheera. Dabalataan dhiyeenya kana ammoo sababa boba'aa kanaaf humnoota Ameerikaa pireezidantii biyyattii Nikoolaas Maaduroo qabanii hidhuun boba'aan barmeela miiliyoonaan lakkaa'amu gara Ameerikaatti dabarsuuf ta'uun gabaafamaa jira. Biyyi lammaffaan boba'aadhaan addunyaa irratti beekamtuu taate Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaan barmeela biiliyoona 200 fi biiliyoona 67 qabdi. Saawud Arabiyaan kuufama boba'aa mirkanaa'e gara barmeela biiliyoona 200 fi biiliyoona 67 ol qabdi jedhama. Boba'aan biyyattii harki caalaan isaa salphaa fi kan gabaa irratti barbaadamu yoo ta'u, sababni isaas calalanii qulqulleessuu fi salphaatti kanneen biroo waliin yommuu wal bira qabamu baasii guddaa kan hin barbaannedha. Sababa kanaan biyyattiin gatii olaanaa gabaa addunyaaf boba'aa dhiyeessaa kan jirtu yoo ta'u, guyyaatti barmeela miiliyoona 10.88 oomishuun sadarkaa oomishaanis Ameerikaatti aantee sadarkaa lammaffaa irratti argamti. Kuufama boba'aa qabduunis barmeela biiliyoona 267 yookaan Venezuelaatti aantee sadarkaa lammataa irratti argamti. Kanaanis Saawudiin murteewwanii fi tarkaanfiiwwan dhaabbataa biyyoota boba'aa ergii OPEC fi fudhatu keessatti gumaacha olaanaa qabdi. Yeroo dhiyeessiin addunyaa jijjiiramus gatiin akka tasgabbaa'u oomisha ishee sirreessaa turteetti. Biyyattiin oomisha dabalataa guyyaatti barmeela miiliyoona 2 hanga 3 qabachuun yeroo addunyaatti hanqinni mudatu daftee dhiyeessii dabaluu fi gabaa tasgabbeessuun gumaachiti. Kanaaf dhiyeessiin Saawud Arabiyaan boba'aa addunyaa irratti dhiibbaa cimaa kan qabu yoo ta'u,
ta'u waraana Iraaniin wal qabatee dhaabbileen boba'aa ishee miidhamuu akka hin hafne gabaasaaleen ni agarsiisu. Sadaffaa irratti biyya addunyaa keenyarraa boba'aa guddaa qabaachuun beekamtuu Iraanidha. Iraan barmeela biiliyoona 200 fi biiliyoona 9 qabdi. Iraan kuufama boba'aa mirkanaa'ee gara barmeela biiliyoona 200 fi biiliyoona 9 qabaachuun sadarkaa sadaffaa irratti argamti addunyaa irraa. Kuufama guddaa kana qabaattus qoqqobbii idil addunyaa dandeettii Iraan gabaa addunyaa irratti boba'aa gurguruuf qabdu jalaa daangesseera. Dabalataanis dinagdeen Iraan boba'aa alatti ergitu irratti kan hirkaatu yommuu ta'u wallabdeenii fi waraanni ba'aa giddu galeessaa dandeettii oomishaa fi alergii ishee akka malee miidhee jira. Boba'aan Iraan sababii qoqqobbii cimaa biyyoota dhiyaatiin gatii baay'ee rakkasaan Chaayinaatti gurgurama. Yoo qoqqobbiin irra hin jiraanne Iraan guyyaatti gara barmeela miiliyoona 4.5 ta'uu oomishuun sadarkaa oomishaatiin sadarkaa 6ffaa qabatti. Haa ta'u malee waraana Ameerikaa fi Israa'el ishee irratti bananiin dhaabbileen boba'aa biyyattii akkaan miidhamanii jiru. Akka xiinxaltoonni jedhanittis yeroo itti aanutti sadarkaa dhiyeessii ishee keessaa akka gadi buutu ibsamaa jira. Arfaffaa irratti biyyi boba'aa addunyaa irraa baay'inaan qabdu Kaanaadaadha. Kaanaadaan barmeela biiliyoona 100 fi biiliyoona 63 qabdi. Kaanaadaan kuufama boba'aa mirkanaa'ee gara barmeela biiliyoona 163 qabachuun sadarkaa addunyaa irraa arfaffaa irratti argamti. Boba'aan biyyattii kun kan naannoo harka 97 ta'u cirracha keessatti waan argamuuf boba'aa furdaa dhimbiibuu fi baasuuf mala addaa fi investimentii guddaa barbaadudha. Kaanaadaan sirna siyaasaa fi daldalaa tasgabbaa'aa fi ifataan qabaachuu isheetiin akka dhiyeessitu boba'aa amanamtuu taatetti ilaalamti. Akkasumas sarara ujummoo kallattiin warshaalee qulqulleessituu Ameerikaa waliin wal qunnamsiisuu qabdi. Guyyaatti barmeela miiliyoona 5 caalu oomishuun Ameerikaa Saawud Arabiyaa fi Raashiyaatti aantee sadarkaa alfaffaa irratti argamti. Garuu haalli dhiyeenya kana waa'ee boba'aa Venezuelaa gara warshaalee qulqulleessitoota Ameerikaatti erguu deebi'ee jalqabuu akka danda'u oduun dhaga'amu hordofee oomishtoota Kanaadaa dorgommii cimaan mudachuu akka danda'u yaaddoo cimaan uumeera. Addunyaa keenya irratti biyyi kuufama boba'aa qabaachuun sadarkaa 5ffaa qabattee jirtu biyya Saadaam Huseen ba'aa giddu galeessaatti argamtu Iraaqidha. Iraaq addunyaa keenyarraa kuufama boba'aa barmeela biiliyoona 100 fi biiliyoona 45 qabaachuun sadarkaa 5ffaa irratti argamti. Waraannii fi qoqqobbiin waggoota dheeraaf ishee irra ture garuu qabeenya boba'aa qabdu gabaa addunyaatti dhiyeessuun dorgomtuu akka hin taane ishee miidheera. Wallabdeen keessoo tasgabbii dhabuun siyaasaa fi bu'uuraaleen misoomaa laafaa ta'uun dandeettii oomishaa boba'aa Iraaq qabdu laaffiseera. Ta'us alergiin boba'aa lafee dugdaa dinagdee biyyattii yoo ta'u galiin mootummaa harki caalaan harki 90 gurgurtaa boba'aa kana irraa argama. Danqaawwan kunneen jiraatanis Baabiloon gabaa boba'aa addunyaa keessatti ga'een isheen taphattu ijoo cimaa akka isheen taphattu taasiseera. Guyyaatti gara boba'aa barmeelaa miiliyoona 4 caalu oomishuun sadarkaa 8ffaa akka qabattu ishee dandeessiseera. Boba'aan Iraaq alatti ergitu harki caalaan isaa gara Chaayinaa, gara Hindii fi biyyoota Eeshiyaa fi Awurooppaatti ergama. Biyyi Jaappaan qabeenya boba'aa kuufamaa addunyaa irratti qabdu United Arab Emirates yommuu taatu kuufama boba'aa barmeela biiliyoona 100 fi biiliyoona 13 qabdi. United Arab Emirates kuufama hanga kanaa qabaattee gabaaf dhiyeessii irratti ammoo sadarkaa 7ffaa irratti argamti. Waggoottan kurnaniin oliif United Arab Emirates addunyaa irratti boba'aa oomishtoota gurguddoo kurnan keessaa tokko turte. Akka maddeen tokko jedhanitti miseensonni OPEC kun yoo xiqqaate guyyaatti boba'aa jikitaa barmeela miiliyoona 4.5 ol ta'uu oomishti. United Arab Emirates hirkattummaa boba'aa ishee xiqqeessuuf dameewwan biroo kanneen akka turizimii, teeknooloojii fi daldala irratti hojjetaa jirti. Kana jechuun dinagdeen ishee biyyoota galoo galaana biroo tokko caalaa boba'aa irratti hirkattummaa xiqqaa qaba jechuudha. Bakki isheen naannoo ulaa Hormuuzii fi tumsii dhaabbilee boba'aa idil addunyaa waliin qabdu boba'aa ga'umsaan gabaa addunyaatti akka ergitu ishee gargaareera.
garuu haleellaan Iraan dhaabbilee anniisaa ishee irratti taasiftee hedduu hubeera. Dabalataanis biyyoonni akka Kuweet kan barmeela biiliyoona 100 qabdu, Raashiyaan kan barmeela biiliyoona 80tti tilmaamamu qabdu, Ameerikaan kan barmeela biiliyoona 74tti tilmaamamu qabduu fi biyya Afrikaa kuufama boba'aa gara barmeela biiliyoona 48 qabdu. Liibiyaan biyyoota addunyaarraa kuufama boba'aa guddaa qabaachuun sadarkaa jalqabaarraa kaasanii jiran keessatti kanneen eeramanidha. Haa ta'u malee biyyoonni hundi walqixa itti fayyadamaa jiranii. Waaqayyo addunyaa keenyaaf nagaa nuuf haa buusu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaa addaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Sa'aatii yartuun boodaa qophii wayitawaa gara birootiin hanga deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.